Amma wanni waan kana haaseef mari'achuun isaanii rakkoon qabu bifa jaarmaatiin waa godhuu fi bifa dhuunfaatiin waa godhuun amma yeroo hedduu bakkoota addunyaa irra keessa jiru kanatti bilaakmeeliitu jira namoota gartee fakkeenyaaf akka wal beekaniin yookaan ammoo namoota gartee akka waliin dhiheenya qabaniin waan jaarmaan geggeeffamu. Wanniin heerri dhaaba kanaa hojiirra jiraa jeesi gaafadheef jaalalamoo yeroo hedduu uummanni Oromoodhaa waan kana yookaan ammoo akkasuma namoonni hedduun gaafii kana dhiyeessaa turanii heeraaf seerri dhaabaa silaa lafarra jiraatee mirgaa fi dirqama miseensaatuuhu raawwatama ture. Amma immoo sasanirra hamtuudha hoogganummaan dhaabaa kanummaan silaa zoonii fi miseensonnummaan koree jidduutii fi akkasuma ammaas warri salaama karaa seentiraal komiteedhaa waan akka waan diraabaa qaban hanga sadarkaatti aanaa isaatti. Kan jiru kun waan hedduu nama isa kana amma dhaggeeffattootuma keenyaaf dhiifna. Mee gara yaada yookaan ammoo gaafii biraattiin si dabarsa gaafii sadaffaa keenyaatti. Miidiyaa irratti akkuma ati argitu jaalbooreen mee hooggana dhaabaa kana keessa gaheen isaanii maali isi sannuu ibsita. San boodaan ololoota hedduutu deema. Ololoonni kun hooggana dhaabaa kanachi isaan bira jiru itti dhihaatanii marroon akkuma nama tokkootti yookaan ammoo akka garteetti geggeessaa dhaaba kanaatti rakkoo yoo jiraatellee waraana san keessa rakkoo san xumuruudhaa turre ture. Malee olola jaalaa kanaa fi kanneen isa fakkaatan irratti oofamuutu jira. Ammoo gara biraatiin jaalbooreen barreeffama lama barreessan barreeffama lachuu dubbiftee jirta jeetii yaada inni tokkoffaan duraa nama mirqaana lamaan deemuu jira. Inni lammaffaa immoo mirgi dhuunfaadhaa hawwaloo bakka bu'ee jira. Samaraayiziin isaa. Dantaan dhuunfaadhaa yookaan dantaan gareedhaa hawwaloo yookaan ammoo dantaa qeenxee yookaan ammoo guruppiidhaa jechuudha. Inni sun bakka bu'ee jira. Wanni dubbii heeraaf seerri dhaaba kanaa hojiirra jiraa jeesi gaafadheef waan kanaaf. Tokko hojiin isaa maal fakkaata? Miidiyaa kana gubbaarratti argaa jirra. Hanga sadarkaa gartee namni dhuunfaa dhaaba kana keessaa takka ga'e takka hin qabne jaalbooreen hayyoota jaaruudhaaf saayitiin ulaagaa waan qabu natti fakkaata. Yoo sanillee ta'e sila akka heera dhaabaatti keessumatti wanni kun godhama. Namni sadarkaa sanitti hooggana dhaabaa seentiraal koomitee keessa jiru wajjin rakkoo furachuu hin dandeenye rakkoo miseensaas jiru kan inni fure jettee adda isa kana booda irratti qoodde. Gaafii gaariidha. Jaalbooree kan walbarre wanni gaafa waltajjii hayyoota jaaramee achi walga'ii sana irratti yeroo 2-3 qooda fudhadhe achi dura maqaa malee isan beeku jaalbooreen yeroo sanii dura inni dirqama isaa sitti hima yoo amman beeku hangaan amma walitti dirqamni isaa inni miseensa koree hojii raawwachiistuu ABO booti. Waliigala wanni warra amma warra shanan keessaa kutee warra jahan jiruun keessaa tokko jechuudha manni. Kanarraan immoo itti gaafatamaa jaarmaa fi siyaasaa ABO kan waliigalaati kan dirree kan biyya keessaa kan biyya alaa. Dhimmi jaarmaa fi siyaasaa isa laallatti jechuudha. Silaa nu isa jalatti hojjechuu nurra ture. Yookaan akka damee if dandeessee damee dantaa alaa dura akka dhaabanii qabu damee jalatti hojjennaa jechuudha. Jaalqajeelaan abbaa diinagdeeti. Itti gaafatamaa diinagdee kan waliigalaati miseensa koree hojii raawwachiistuuti isa jalatti hojjechuun tasuma nurra turre akka sirna dhaabaatti. For some reason, one inni ramadameefis hin beeku, but he's good guy, nama gaariidha. Nama waliin hojjetamu ture. Dirqamni kan booree sababa amma wanni waan haasawamaa jiruuf sinumaan dhagayaa. Booreen akkatti tiratiitti ta'ee jira maaliif sodaachisaa jireenyaaf sodaachisaa akkatti ta'e. Waltajjiin isaanis waltajjii hayyoota kun amma hayyootuma jiran kana nama biraan jaarre Professor Muhammad faa, Dr. Bayan faa, Jaal Tahaa faa
fi doktoroota hedduu warra maqabsoo keessaa baa'oo boodee garaa jiran kana jaaree isaanii wajjin mari'achaa ture. Waltajjiin sun waltajjii akka malee oowwituu taatee teenyarra tasuun namni interested ta'e garas deemuu eegallaan amma if keessa deebi'ee jaalmarroon quban qabu kayyu duraan jaalmarroon quba qabaadhaan hin jaame. Wal mari'ataniituma kana godhuu maaliif yeroo sanii Jowaar Minnesotaatti wanni wali qabaa ture hayyoota marii. Nutis hayyoota kana amma tokko yoo qabsoo kanaaf warra bu'aa buusu yoo mari'achiisne kan jiru ifumaa mari'atanii ifumaa murteessanii dhufanii boodarra immoo wanni dhufnaan asii waan gaggaarii namoota hammachuu eegallaan yaadni babbareedaan achi burquu eegallaan jaarmee lamaatu wal cina jaaramaa jira kan jiru kaase jireenya biyya alaatti. Kana kuni ta'uun qabu dhaabbachuu qabaa. Wanni biyya alaa nu laallatti karaa jaalqaceelaatiin deemuu qabdi malee jaalbooree itti deebitan amma sila akka heeraatti jireenyaatu isa ajajamoo akka sadarkaa aangootti kan ajaju jireenyaadha moo booree lammiiti? Akkaan booda kana hubaddeetti kan uummanni walga'ii keenya irratti afaan baasee dubbatee jira jireenyaan walga'iin keenya beektaa walga'iin nu godhannu is recorded ni beekan namu konsensii gooneeti waan galmeerra jiru jechuudha waan kijiba walitti haasa'uu hin dandeenyu beektaa waan ragaa qabu waan jiruuf jireenyaan afaan isaatiin jaalqaceelaa miseensa koree jiraawwachiistuutiin ati waan ati hin beekneen dirreetti jaalmarroo wajji qofaa ka hojjedhuu qabaa nu hin jennu irratti. Tammis jireenyaan isaan hunda olii jechuudha. Wanni irra jira galma irra jira. Kanaaf amma rakkoon jiru jireenyaatu hayyuu ture moo jaalmarrootu hayyuu ture adda baasuun baay'ee rakkisaadha maaliif namni tokko waan dhuunfaatii miti waan dhuunfaa biizina dhuunfaa abbaa biizinasaa wajjin hojjechuu dandeessa. Sun rakkoon garuu kun waan sabaati caasaa qabna jaarmee qabna miseensi koree jiraawwachiistuu jaalmarroos ta'e miseensonni koree jiraawwachiistus qormee hojiitu adda adda godha malee warra sadarkaa tokko jiru. Waan isaan hin beekne inni addatti isaa hojjetu. Achi booda gaafiin nutti uumamu eegale kun jaarmee keessa jirra moo what's going on ka jiru namni of gaafachuu eegale. Yoonuma hojjetellee namicha dirree jiru jaala dirree jiru haamilee isaa tuufu ansi oliin bari isaa wajjin waan addatti hojjedha jee dubbachuun sunu hangam keeralesan wanni dhimma namaa hin qabne haamilee namaallee fullee wanni hin qabne ansila jaalqaceelaa ta'e suni anarratti rakkoo uumaa jechuudha jechuun waan san clear godhuudhaaf niin tattaafadhaa jechuudha maaliif caasaa jaarmaa eega qabaatan inni addatti jaalmarroo wajjin addatti waan hojjetu qabaachuu waan isaan hin beekne miseensi koree jiraawwachiistu amma jaalqaceelaa yeroo hedduu wanni jiru waan sillaalle hin gaafatini sun waraana opereeshinii waraanaa akka gootu ka dur waraana keessa nu barsiisan sani sanuma execute godhata. Wanni inni addatti isaa wajjin mari'atu ifumaaf ragaa irra beebeta waan amma araara maarree kana isaan quban qaban addatti jaalmarroo wajji wanni hojjetu sanuma wanni biraan jiru wanni araaraa fi maarree kana dippiloomaasii maarree kana kanarratti addatti kophaa isaa horsoo isaan quban qabaanne ka hojjetu waliigaltee amma silaa dhumattee biyyatti galuu kaansanis isumaatu addatti hojjetee jechuudha jarri quban qabu. Waan quban qaban kanneen sinjuu kana kun ragaatu jira jechuudha. Kana dubbisa waatii miti wanni dubbachaa jiru. Koreen teenyaas ni beekti is well documented. Isaan rakkoo guddaa manni I think isumaatu hayyuu duree ta'uun mala jee yaada.
karaa dubbii booree lammii sanarratti yoo naa deebite yaa booree lammii booree qofaa miti beektaa shanyii amma ganee kanaawu waanuma amma akka the same waanuma booree irratti godhamaa jiru wal fakkaatti. Shanyiin gaafa duraa dhugaa dubbachuun to be honest yeroo duraa diinaa wajjin hariiroon qabu. Nama jibbanillee diinatti illee galu akka isaa jibbuunillee nama rakkisa. Kan diinatti akka galuuf karaa baneef immoo qaawwaa uume isaanumaa jechuudha. Dhiibbamee nulleen asii aboo jarri nuti Oromoodha nulleen qaama dhaaba kanaati mee dubbii kanaa keessatti ilaalluu jennaan lakki isin dhimma biyya alaati jennu dura dhaabbate jaalal jireenyaan nu qofaa miti koree dippiloomaasii kunoo dippiloomaasii fi hawaasummaa kan jalguddataan gaggeeffamaa ture. Dr. Bayanii fi namoota adda addaa Dr. Mul'ina kan waliin dhufa waan kana keessa mee haa mareechisnu jennaan yaada dhaleessanii yaada sana irratti cufee jechuudha. Walumaa galatti kun maal agarsiisaa jechuudha kan from the beginning marii waan jaamu hin beekan. Caasaan akkatti hojjettus hin beekan. Akkanuma duuduma maayita iftulummaadhaanii fadhii uummata Oromoo waan beekaniif uummanni Oromoo waraana kana akka jaalatu. Waraana kana koostii fadheenu bira dhaabbata lubbuu kannuudhaan ijoolleen lubbuu kannaa jiran ijoollotuma teenya qabeenyinis alaa fi biyya keessaa akka kennamaa jiru jaalalumma namni bilisummaa kanatti yoom dhuufnaa qajuudha. Kana waan beekaniif waan akkanaatti xiqqoo fakkeessanii irra kutanii mariidhaaf mari'atanii waa fixuun beekanii hin dandeettillee ittiin qabanii kana sani kan jaal booree adeemsa keessa ni sodaatan gurbaan beektaa is very talented anguma haasawaa fi wanni presentation inni kannaa ture ka harke nama hawwataan illee hedduutti gammadaa ture kana fuudhanii insecurity qaba beektaa jireenyaan wanni inferiority faatti qaba. Gurbaan kun akkanatti fufee gurbaan kun nufullee gaaga'ama maaliif hawaasni si jaalachuu miseensi si jaalachuu oguu eegale wanni isaatiif positionii isaatiif kan wanti isa sodaachisee isa personal wanni qabsoo wajji walitti hidhata qabu hin jiru namni kun if kannee gaara keessa deemaa jira nama barate nama jiraachuu danda'u. Akka eenyu baqatee illee nama jiraachuu danda'u kana hunda didee dirree san keessatti jaaree gurmeessee waraana meeqa eebbisaa jiran waan sanyii irratti hojjetame isa irratti hojjechuuf tattaaffii guddaa ture garuu I don't think inni keessaniif kiyyoo san jala akka galu natti hin fakkaatu tattaafatamaa ture gara eejantii isaaniitiin olola irratti oofamaa jira. Yoo hayyoota ijaaree bara dirqama isaati one of his obligation itti gaafatamaa jaarmaa fi siyaasaati. Hayyoonni inni ijaaru hayyoota qabsoo kanaaf gumaacha godhanii malee hayyoota qabsoo kanarratti diina ta'anii miti kunoo hayyootuma isaan olii gad oofaa jiran kana hayyoota biraatii mika jaare koree san dura ta'an jaalbayanii ture. Barreessaan karoorsaa maal akka isa sanii ture. Namootuma jaarmee keessa. Kun si jechisiisa amma fakkeenyaaf jaalabdiis akkasii ta'anuma marroodhaa tis akkasumatti ol irratti deemaadhaa jira namoota biraas dabalatee jechuufi. Maalirraa kaateeti waan kanarratti akka gaafa gartee haalli hiree akka gartee sanyii suunfaan hin dhalatu wanni si jechisiise maali? Yaa wal hubachuu beektaa walirra dammaquu jira. Wanni na jechisiisu jaalbooreen akkaan harkaa jirutti waan tokko akkuma nu barchaa jirutti durii investigating godhuu ture amma akkaan odeeffachaa nama is fully moral intact jabaatee qabsoo isaa nama gaggeessaa jiru.
sodaa isaanirraa kan ololli oofan makuma isaa dubbachuu dhabanii malee nama tokko qabattanii lama qabattanii natti hin duultanii maarree ka jiru. Namni nama qabatu hin jiru. Namni nama qabatee jaalmarrootti ni duula jedhanii yaadu malee nama kana ka diineemsee akka diinaatti nama kana ka laalu ka isa dogoggorsiisaa jiru gorsaa isaati. Gorsaan isaa namni tokko waanuma tokko gorsaa profeshinii isaatti yoo waa gorsuu danda'e mootummaa tokko yookaan jaarmeenii siyaasaa tokko yookaan jaarmeenii ribeelola gorsaa ni qaba. Gorsaan immoo tokko miti. Kan siyaasaa irratti gorsuu jira, kan saayinsii militarii irra gorsuu jira, kan tarsiimoo irra gorsuu jira, hawaasummaa irra gorsuu jira, diinagdee irra gorsuu jira. Gorsaan tokko immoo yoo hunda gorse suni maqaa gorsaa kun kan dhufe gaafa dhaabni biyyatti galee abaawoon jaaldaawwiin hogganamu biyya galee wanni boordii filmaataaf gaafa galmaa'u hoggana kora sabaa xiqqaa tokko godhatanii hoggana filan. Warra gaafa 2017 bara 2017 filame miseensota shanee gumii sabaa biyya alaa jiran gorsatti jijjiiraman. Jechuun tekniikni akkuma hoggana shanee biyyatti akka hogganaaf beekaman alatti immoo akka shaneetti akkasuma laalamanii walgahii isaanii irratti sogguu yaamaman kan dhagahu akka miseensa shaneetti hogguma beeksisanii dhagaa jira. Jireenyaanis qaamuma hoggana saniiti gorsa sanumarraa waan fudhatame beektaa. Asirratti jaalalee moo meelaa lamma dubbii Taanzaaniyaatiif wanta kan hunda hoggaa laaltu osuma deemuu wanti kuni gaafii biraallee kaasuu danda'a. Hoogganni dhaabaa kun maajoritii waan kana quban qabaanne namni kun ammoo biyya alaa tanarraa marrumaahu matummaan isaatu beektamaa waan jettu tokko reefutu hixee turte. Nutiin kun akka gartee namaatti yookaan uummanni Oromoodha. Jireenya mataan isaa mootummaa Itoophiyaatiin blackmail tahuu dhabuu isaa gaarantiin nu qabnu jira. Nobody knows kan egaa nuti nama ilma namaati waaqaa miti hin agarru. Trending jiru beeta waraanni keenya Taanzaaniyaa dura akkam ture. Lafti Oromiyaa akkam ture Taanzaaniyaa keessa. Oromiyaan maal keessa turte Taanzaaniyaa dura. Fi Taanzaaniyaa booda yoo laalle. Taanzaaniyaa dura biitti lafti Oromiyaa especially karaa dhiyaatti ungovernor ta'ee ture. Namni keessa deemuu hin danda'u. Naannoo wallagaa jechuudha. Yaa waraana keenyaan dhuunfatame. Mootummaan disable ta'e mootummaan sirnaan biyya san hojjetu hin turre. Amma mootummaan bara wallaga keessa bakka fade aanaalee hunda keessa jira. Kun yeroo sanitti wannummaanuu warri alaa nu jidduu seenu ogwaatiitu humna taate si jidduu seenan. Walamaaf si jidduu seenan tokko yoo sitti amanan fiinta si baasu wakaayoo ta'e fiintaan si baasu yoo sitti namanne immoo suma sossobaniiti suma laaffisuudhaaf waan kana akka hin taane maaliif wanni gaafa sodaatanii turanii ijoolleen Finfinnee canatti lolaa turte 40 kilometer from Finfinnee waraanni keenya. Yeroo sanitti mootummaan Ameerikaatu paanik ta'e wannummaanuu dirqama san fudhatanii dhufan. Sadarkaa tokkoffaatti warra biyya san lolu keessatti sadarkaa tokkoffaatti biyya saniif gaaga'ama biyya san caccabsa yaanii ka sodaataa turan waraana keenya saniif jecha akkamitti waan kana laaffisna kajuu irratti hojjetanii nurratti hojjetanii jechuudha. Taanzaaniyaan dhufte. Taanzaaniyaa booda immoo Taanzaaniyaa marsaa duraa bareedaa ture achi akkuu deebanillee hanga Taanzaaniyaa lammaffaatti hin deemin waraanni keenya baay'ee lafa hedduu dhuunfatee ture. Bifa addaatiin sosso'aa ture, jabinaan sosso'aa ture. Immoo kan lammaffaa dhumnaan nuti amma maal buune? Dura amma faannoo TPLF Eertiraa isaan tun Itoophiyaaf sodaachisan nurra gara number 4.
wanni keenya profaayilii keenya gabbu'ee jira jechuudha. Profaayilii kee ati gabbuute waa'ee keetii namni dubbatu hin jiru jechuudha. Amma gaafa uummanni Tigraay Dabra Siinaa gahan kiiloomeetira 200 maarree Finfinnee jarri wanni dhaabee fi bichi sun daaraa taati. Yoo jarri kun immoo biyya san galanii dhugaa Finfinnee galan gaafas nutis lolaa jirra. Faanoonis lolaa jirti. Eertiraanis lolaa jirti. Wanni Itoophiyaa jaamtu hin jirtu silaa. Namni Tigree akka gaafa duraa sanitti isii fudhatee wanni godhus hin jiru. Keessumas kana waan beekaniif akkuma ta'anii dhaabanii gara dhufanitti deebisanii jechuudha. Keenyaas jarri kun tarii dandeettii biyya sanii bulchuu qabanii moo hin qabanii akkuma nu wal beeknutti keessa keenyallee beekanii beektaa. Jarri ni qoratu. Itti namanne jarri humna taanee as baanee biyya san kontirool goonaa yeroo sanitti waan itti namaniif araara fakkeessanii wanni fakkeessanii fuula dura immoo yoo kana gootan hanga bara walabummaa tanaa kaasnee haasa'uu sodaachuu keenya jechuudha. Yoo walabummaa san ture I'm glad meeshiin godhuu feete. Dubbii walabummaan ka'uudha. Akka rakkoodhaatti yookaan ammoo fakkeenyaa fi walumaa galattuu hanga danda'ametti waan kana avoid godha waan jirutu jira. Ibsoota bahurratti ilaaluu dandeessa. Ibsoota amma gaafa baba'aa turanii guyyuma miidiyaa irratti facaasanii nullee akka koreetti mana koree keenyatti maxxana. Ani ibsoota kanaa warri baasuu danda'u warra gartee warra mirga namaatiif falmatu warra ibsoota dhaaba keenyan fakkaatu foolee keenyan qabu nama qabu ibsa dhaaba qabsoo hidhannoo gaggeessaa fakkaatu aktiivistootaati ibsa ragdaa ibsa aktiivistootaati jechaanii ture. Irratti waliin galaan kan indoorsi godhe tokkollee hin jiru irra guddaan isaa. Maaliif it doesn't represent or reflect our view. Waa'ee keenya ibsu waa'ee qabsoo hidhannoo almost booda kana Itoophiyummaatti deemaa akka jirruutu mul'ataa dhufee jechuudha. Walabummaa gaafiin walabummaa jettu suni amma namni walabummaa jechuu eegallaani isaanillee amma jecha walabummaa jiru kana dubbachuu eegalan recently malee walabummaa kana achitti marii irratti jarri hojjechaa kana birraa dhiisaa jaaniin ta'uun beeku akka kookootti sodaachuu eegalan beektaa jecha walabummaa kana jiru. Kun maali objektiivii dhaabbannee fi eematu haayi bara bilisummaa sanii fi walabummaa saniif eem goonee mari'annee illee walakkaa irratti illee wal galle gaarii. Osoo wanni waan guddaa waan ilmi namaa namni 10,000 fi 100 lakkaa'amutti dhume har'ammoo saniif dubbachuun qaanii sodaa guutamu. Maaliif qabuu qabaachuun nama feese eega walabummaa dhiisnee bara eega walabummaatti namanne biyya sana akka paartii riijistar taane akkuma paartuma fedhe dorgomne biyya keessatti falmi siyaasaa gaggeessuu karaa nagaatiinis numa danda'amaa jechuudha. Maaliif ilmi namaa du'uu hin qabu. Namni kan lubbuu isaa kennuuf walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromootiif. Kan yoo sodaannu taane waa'ee maaliif ilmi namaa dhuma. Ilmi namaa dhumuu hin qabu. Rakkoo guddaan achi jirti beektaa warri Ameerikaatis dhiibbaa isaan qabanii jira. Dhiibbaan isaanii immoo dhugaadhaan murteessaadha yaa. Isaan humnaan isaan hin caallu waa takkaan qabsoo teenya itti fufuu dhabuu irratti immoo rakkoo guddaa uumuu danqaraa nu ta'anii kun agarsiisanuu qabsoo keenya laaffattee amma sadarkaa dura laalamnu sodaatamnurra amma akka irra lafante ta'a akka nama tuffatamaatti ilaalamaa jirra jechuudha. Namni gurra nu kan hin jiru. Marii amma boodaafuu yoo godhamellee I don't think marii kabajaa qabdu ka godhamu natti hin fakkaatu.
Mee spotlight irra si kaa'uuf osoo barbaadeen ta'in gaafuma akka namaatti tarii namoota hedduu keessatti uumamuu danda'u. Kanaafillee gaafiidha. Jee yaaduun kaasaa yoo deebisuu hin feene bira dabruu dandeessa. Dubbii heeraa fi seera dhaaba kanaa kaafnee hojiirra jiraachuu dhabuu isaa waliin yookaan ammoo irratti yaada kennitee jirta. Waan nama rifachiisu. San bira dabree namoonni gartee dhuunfaan yookaan ammoo gartee gareen namni 2-3 yookaan ammoo hanga sadarkaa namni tokko qoftiin gara barbaadetti waa oofuu keessatti hooggana dhaabaa zooniilee adda addaa yookaan ammoo sadarkaa seentiraal koomitee keessa jiru irratti ololli deemaa jiru irratti rakkooleen maantana jiru kana hoogganoonni dhaabaa kan silaa biyya keessa jiran sadarkaa gumii sabaatti haa ta'u sadarkaa shanee gumiitti yookaan ammoo koree hojii raawwachiiftuutti haa ta'u waan kana irra aanuutu danda'ama moo haala rakkoo jiru kana jechuudha. Jaarmanni heeraa fi seera lafa kaa'ate yookaan lafaa qabu kan kaleessa deemaa turetti hin jirre kan namoonni gartee qeente yookaan murni gabaabduun tokko qoftiin geggeessu keessatti rakkoo waloodhaa kan taa'anii furachuu ni danda'amaa moo ammas uummata Oromoo kana jidduudhatti balaa biraa buqqisuuf yookaan luqqisuudhaa deeman sitti fakkaata? Yaa dubbiin beektaa laaftudha yoo laaffisan maalilaa yoo laaffisan jechuun kiyya mariif yoo qopheessanii haala jiru dhugaa jirtu walitti himanii komproomaayisii godhamu wanni kun laafaadha. Ammalaa waan kana gandummaa fi naannummaan juuni ma'anii fakkeenyaaf yoo fudhanne amma gandummaa jechuun wanni nama rakkisu. Ijoollee amma ganda jireenya harkuun dandeessu. Ayinoo immoo dhibbaatamaa kalaqaamuu beeka. Ijoollee jajjabduu, ijoollee goota qabsoo kanaaf wareega guddaa. It's like a family amma marroo ofiisaa fi eeyarsoo connectioniin isaanii qaban. Typically different. Achi bira kutanii ganda seenan akka hin jenne hin jirtu duwwaadha. Maaliif harkaa jirraa waliin warra wal beeynu warra waliin haasoynu rakkoo keenya kana warra wal bira teenye haasoynu. They don't want to see him for some reason hin beeku. Isallee gaafadhee ture akka dhuma maaliif ijoolleen ganda keetii si jibbiti jeeni. Wanni naa deebise hin jiru kofalleetuma wal bira kun itti dhiisne. Sun hin jirtu amma namni ganda maarree jinni jaanii haasawanii sun hin jirtu isaan sadeen wooma addaa waan walitti qaban malee sun bakka isaan hin jirtu kan biraa immoo marii ani amma jaalmarroo wanitti akka nam tokkotti itti himuu barbaadu. Just sit down taa'e jaallan keeti diinaa wajjinuu teessee mareettee kun warra ijoollee ati qajeelfamatti kennitu ajjeesee teessee kun jaranaatoo sanii wajjinuu teessee haasoyte jarri kun immoo ka gaafatan qajeelfamni hasirraa'u tartiibaa qabatu hojiin taa'ee wajji mareechuu obboleeyyan isaati jaallan isaati yoo walii galanii amansiisee waliin hojjechuu ni danda'ama yoo waliin galuu dadhabanillee akkaataatti furamuu irratti hojjechuudha. Wanni immoo waliin galle hin jiru. Gaafiin dhayaatti harkee jira. Ibin amma nullee anaaf jaala kiyya koree hojii raawwachiistuu keessa warra xalayaallee galfate akka isaanii akkuma warra jara 90 maarree sanitti nu laalaa jiran. Totaalii wanni keenya adda xalayaan keenya wanni jettu wanni nu barreessine rakkoon wanni goone rakkoo jaarmee akka qaama koree sanga geessu jaarmee sanga geessutti qatarrise hunda dhiisanii amma kalee walgahii qabaachaa turan jaalgaceelaa hedduutti gadde nu keessa walgahii taa'ee jara kaanii waliinis walgahii taa'aa jee dubbate. Ana baana xalaa keenya irratti illee kallattiidhaan keenyee turre akka waan jarri godhe sun akka sirrii hin taane caasaa keessa deebanii tartiibaan akka mari'atan ibsinee turre jechuudha. Silaanii hubataa turre jechuudha. Kuni maalirratti nama dhiibanne waan ifii qabanii namarratti dhiibuudhaaf waan godhamu waan fokkisaadha. Amma wanni viidiyoo tokko ka arge amajjii irratti
dhimma caasaa dhimma gabaasaa irratti dinagdee uummata galatoonfata uummata waan san si buuse waan dhaan breakdown godhanii chaartii irra kaa'anii bakka waltajjii diinniinis firriinis miseensinis deeggaraan jiru horiin bakka dhaqe achi dirree dhihaa kanaa dhaqe kibbaa kanaa dhaqe jedhanii suni wallaalummaa jaarmanii akka ta'e iccitii jaarmanii explosive godhanii jechuudha maaliif maallaqni biyya kanaa garuu baankii biyya saniitiin ergama maallaqa miliyoonaa lakkaa'amu kan ammoo bakka dhaqu kuni mootummaa waan kana jala deemee akka qorate lammada madda sana akka qorsuu danda'u ifirratti hojjetaa warra jiru warra hubannoo jaarmee iccitii dhaabaa hin beekne tootaalii hafuuruma kaayootiin waliin deemaa jiran malee wanti sirna qabaattee caasaa eeggatanii iccitii dhaabaa eeganii akkanatti oofan kun hin jiru dhaaba kana keessatti dhaabni gaafa dadhabaa ture gaafa waraana dhibbaan lakkaa'amu amma akka 10,010 fi 100,000 lakkaa'amu kanaa miti gaafasuu iccitiin dhaabaan eeggamti caasaan dhaabaan kabajamti har'a wanni caasaa jedhamu hin jiru maaliif heeraa fi seera dhaabaa fudhannee jedhan malee there is nothing there miseensi mirga qaba gaafii gaafachuu deebisaan hin jiru muufatanii muufattoota siin jaan yookaan gantuu siin jaan the worst people siin jaan kanuma wanni itti jirani kun immoo deemee Galgala kana makuro sanyii lammaffaatii kan jaamutu deemu jira kuma. Maali walgahii sana gaafas dirqamarraan dhaabbanne keessaan ture sanyii lammaffaa dhaabne jaan. Namicha sadarkaa kee jiru akkuma keetii koree jira wajjiistu keessa jiru. Ka dirqamarra jiru sanyii lammaffaa dhaabne guyyatu nama kana mararfannoon jiru wal qusachuu. Isaaniiti sanyii lammaffaa dhaabne jechuun. Boorreen dhaabne jechuudha boorreetu la wanni akka shanyiitti amma fottokee fuudhanii beektaa wanta gandatti galchuu fadhanii I don't know waan kana godhaniifis naan galu garuu waan akkasii sila dhaabanii sichituma qabatanii waan eega dhaabanii furanii walitti deebanii hojjetan wanni dubbata miidiyaa irratti bahameefu dubbatamu hin jiru ture. Wanni walgahii miseensaa irratti ka'ameefi dubbatamullee hin turre. Garuu keessa qotanii dubbatanii baay'ee rakkisaadha garuu akkanaan bakki dhahinuu natti mul'ataa hin jiru beektaa fuulli durri dukkanumaan nan mul'ata maaliif namni taa'ee obboleessa isaa wajjin jaalee isaa wajjin taa'ee mari'achuu hin dandeenye. Ana bakka bu'ee Oromoo bakka bu'ee diinaa hojii taa'ee mari'atee waa firii qabu waan bu'aa qabu Oromoo fide jedhee yaadu. Maaliif bara nama ajajuu nama taligaatti kan nuti hojii teessee mari'achuu kan dandeenye. Nama kaanii hojii akkamitti maal waanuma sitti himan fudhattee galuu yoo ta'e malee abdiirraan qabu amma isaan mariin deemanii waa fitan gayyuu waan ani abdiirraan qabu. Akkamiin isa maal fakkaata? Akkamiin isa fakkeenyaaf rakkoon biyya alaa kanattis biyya keessattis waan wal fakkaataa deemu jira kan biyya alaa kanarrallee kan biyya keessaatiitu irra hama. Maaliif namoonni amma fakkeenya warri akka Booree Lammii Abdii fi itti aanaa Marroodhaatii fi warroota biraas dabalatee kan amma walirra deemaa jiru kuni jaallan kun namoota rasaas harkaa qabu. Bara laala dirreen zoonii 8 dhaabbattee tuni independently if dandeesseeti sagantaa ifii baafattee tarsiimoo lolaa ifii baafattee lolaa jirti. Jaalmarroo miti qabaasee fi isaan lolchisaa jiru. Garuu spirit of kaayoodhaaf bitamuudhaaf kaayoo oboo jalatti jiraatanii dhaabaa baawoo jala jiraatanii hoggana isaa fudhatanii akka inni hoggana isaanii ta'e aknoolojii godhanii waliin deemaa jiran. Kun maal agarsiisa? Ani amma ijoollummaan ta'an isaanirra cimtuu ta'uu isiitu agarsiisa maaliif
barnamni qawwee qabu boona dabrii jechuunis ni danda'a. Kanuma walir ijoolleen tun jarri silaa waan kan gaggeessu tokkummaa Oromootii fi tokkummaa sabaa kanaatiif dursa kan nu dhiisanii waan hin tattaane dhiibbaa namarra godhuun kuni jarri immoo dhiibbaa irratti gara lakkee kaayoo manaa baane nuti saba keenyaan manaa baane waan isin itti jirtan kana isinirraan fudhannu jedhanii cichanii bakkuma san dirree ta'anii qabsoo isaaniitti fufuun kun akka saba Oromoo haalaan ka harkinatti hin fakkaatu. Sabni Oromoo kun beeta gaafa durii gaafa dargillee ammata meeqa keessa xalayaadhaan kan wal harkan wal abalu hayyuu duree kiyya itti aanaa hayyuu duree kiyya miseensa waajjira siyaasaa jedhanii wal kabajanii deeman namni kun wal harkaa hin jiru wali amma immoo teeknooloojiin wanni goote namni deeqaa 5 fi sakandii 5 wal harkaa. Networkiin namaa jijjiiramee jira akka durii miti. Walii fudhatanii immoo tokkummaan jiraachuun isaanii kaayoof cichanii kanuma dhiibbaan adda addaa godhamu diiguudhaaf tattaaffiin adda addaa godhamu didanii wanni godhuun kun akka sabaatti kun baay'ee nama dinqisiifacha. Olloota keenya ilaallu. Even faannoo Amaaraa yoo ilaalte hundinuu naannootti ajajaa qabdii waliin hojjetanii waliif illee galan. Somaaliyaa ilaali ollaa keenya. Gosa isaan immoo daayivarsiitiin isaanii keenyaan adda keenyaa daayivarsiitii hedduu qaba. Wanni waliin namu qabdee jibriin qalloodha teenya. Tajaraa immoo amantiin isaanii harki 99 tokko ta'ee wanni isaanii aadaan isaanii everything tokko ta'ee gosa bira kutanii gaddeemanii gandatti faffaca'aa jiranii. Nuti immoo kana dinnee kan waa hundaan garaagarummaa guddaa qabnu garaagarummaa keenya irra immoo dhiiga qalloo san ta'u walitti nu fiddu san jabeessinee akka Oromootti noo jechaa jirraa jechuudha. Hin diigamu hin facaanu jechaa jirraa jechuudha. Kuni silaa hogganni keenya haayilii qabaatee nama smartii ta'an kana silaa privileejii kana itti kapitaalaayiz godhanii qabsoo keenya fuuldura furgeessuu numa danda'an turanii jechuudha. Hiikoo fi jaalachummaarraa kan ka'e asiin godhuudhaan nama akkanaatiif hin jechuurraa kan ka'e irraa kan ka'e duubatti nu deebisaa jiran malee kun waan irratti hojjetamuu qabudha. Dhugaa walitti himuna bakkeessaniituma walitti himuna dubbii yoo bakkeessan ni fayyate yoo garaa bakkeessan ni duutisanii without any reservation waan tokkummaa keenya tuyne waan tokkummaa keenya jabeessuun mala jennee yaannu irratti if qusannaa tokko malee irratti qooda fudhannee dhugaa walitti himne waliin qabsaa'uu barbaachisaadha. Gara biraatiin immoo dirree asii biyya alaa ta'anii dirree kun namaanii hanqu dirree ajajuu fadhan wanni kun namni dirree ajajuu fadhu akkasumas inni har'aa miti duruu gaafa waraanni xiqqaa ture. Hogganoota miseensota shanii gumii irra guddaan hin beekaa saayibboota kiyya. Takkaa dirree ajajuu dhiisiti qunnamtii hin qaban. Amma takka dubbannaan warra dirree ajajuu fadhu. Eenyu dirree ajajuu fadha? Maal godhu as teessee dirree akkamii ajajja? Maali dirree amma jaalmarroo qofa namarraa kute malee dirree ta'an hundinuu networkiin bal'atee jira. Amma yoonuma wal sabnee walitti jimne malee namu wal qunnama. Namu akka wal beekuutti hiriyoota qaba namni keessaafu jenereeshinii haareen amma dhufe kun wal beekaa jechuudha. Waliin qabsoo qeeroo keessa turanii hiriyoota jaallanii wal qunnaman jechuudha. Mooruma marroon jiru keessattuu as ta'anii namni ijoolleen qunnamti. Maaliif wal beekanii adda kutuu hin danda'amu yeroo har'aa kanatti. Namni kun wanni wal quunnamuuf wal jajjabeessuudhaaf waan barbaachisu cinaa dhaabbachuudhaaf malee as taa'ee jaalmarroo ol bahee gabbee jechuudhaaf namni yaaduu fi manaamullee hin jiru. Waan hin jirre ololallee gu'ooffatan sila waan fakkaatu waan namaaf liqeeffamu. Ammas ta'ee dirree harka naquu fadhanii maarree dirree waan hin taane waan akkanaa xixiqqaa kana cheap politics kana cheap propaganda kana sila ifumarraa dhiisa. Taa'anii mari'achuu marii haala wanni ta'u hin jiru. Bakka dhaqaniis hin jiru.
warri immoo isaanirraa ba'ee amma abaa'oo boojee fi amma kunis bakkida kun jiru. Lachuutu taa'ee wal mari'atee yeroon amma jijjiiramtee jirti. Fadhiin amma jijjiiramtee jira. Dhaloonnis jijjiiramee jira. Dhaloonni gaafa keenyaatii fi dhaloonni amma nu booda dhufe kunillee akka tokkotti Oromiyaa tana yaannu akka Oromiyaa nuti gaafa Oromiyaan beekne amanaamaa san jaalachaa turre. Amma immoo hammaattuu xiqqaattuu ijoolleen tun ispiriitii Oromummaan guddatte ispiriitii Oromiyaan guddatte Oromiyaa keessa guddatanii lafa Oromoo beekanii afaan isaaniitiin baratanii warra as ga'ee jechuudha. Nufi isaanuu garaagara jechuudha. Wanni yaaddoo saayikooloojikaal meekaapiin keenyaa garaagarummaa qaba. Kana hundee ija gatii keessa naqanii taa'anii mari'achuun dirqama must kun ta'uu qaba. Waan amma miidiyaa irratti ba'anii wal irratti ololan wal arrabsan kana dhiisanii kana bira kutuu qabna. Kana bira yoon kunne abadan bakka takka hin deemu. Ani amma gaafa 2013 bara 2013 na fakkaata. Desperate waan mugodhu wallaalee mee furmaanni yoonuma duutii nurraa dhaabbatte gaafas Lenjolata afaan baani diimaa maarree waan odeeffoo wanni godhanii turan. Sirnumaan xalayaa dhaabatti barreeffadhee gaafa jaallan isin qabsootti hin jirtan Eertiraa teessaniituma wanni godhaa jirtani. Warra amma qabsoo eegale kanaan jooyin godhee xalayaa barreeffadhee jaal Daawuditti deemee jechuudha Septeembari suni. Jara kanaa wajjin hanga ji'a sadii hanga Noovembar wajji deemee haasawee hunda isaanii ogullaalu dubbii ijaati beektaa dubbii qabsoo osoo hin ta'in abaa'oo keessa akkana taanee maari ani abaa'oo keessa wanni teessan turre hogganaasii miti hundaaluma lafa jalaati. Dubbiin waan hijaa fakkaatu natti taateeti jaala kiyya gaa badii achi oowwitu seetiin dhaqee dhifamaa handaafa kiyya deebi'ee jeetumaan barreessee sirnumaan deebi'ee jechuudha. 3 months harkee ekspiraansii Itoophiyummaa sanillee sheer godhee jechuudha baatii 3. Namni oguu waan barbaadu beektaa gaafasitti ijoolleen tun leenjifamti Eertiraa ni galti karaa baatiin ni dhumti karaa dhihaatiin ni dhumti. Mee karaa kanaan furmaanni yoo dhufu jee yaadee ture jechuudha. Sunillee akka hin taane harkeetumaan baatii 3 irraa gamana deebi'ee wanni godhee jechuudha. Dhaaba kiyya deebi'ee hojii kiyyatti fufee jechuudha. Wanni dhugaa namni ni dogoggora. Wanni nu baasu wanni nu furmaata ta'u teenyee mari'achuudha. Keessaafuu ani ka biyya alaa kun yoo faca'ellee dhimma irraan qabu dhugaa dubbachuudhaafi kasaaraa Oromoo irratti fiduun jiru. Kasaaraa yoo fidellee kara diinagduma keenya waraanarraa kutuudha malee waan biraa ka fiduun jiru. Maaliif biyya alaatti kummee ka facaanee as geenye kun I think kun the last rabbi nu haa godhu. Hanga sodaadhu wanni kun deemee dirree keessa yoo seene sun bala. Maaliif duratti waraanni 100 lakkaa'amaa gaafa Qaachaa fi abaa'oon wal lolanii gaafa eenyu Luchoo Buguraa nama 200 maarree fuudhee galee Shanyiinis nama 300 maarree fuudhee galee fuudhanii galuun sun isa okkee anaaf dirree keessa ta'anii faca'urra kaambii lama ta'anii akka gaafa IFL fi abaa'ootti ijoollummaan ugarree jechuudha. Nama dargiin fixeerra ifii koolirraa fixaniitu lakkoofsisaa baay'ata. Ammas ka sodaadhu wanni akkasii yoo dhalatte Oromoof kasaaraa keessaan baane keessa nu nagaa jechuudha. Kana beekanii taa'anii mari'achuun waan namarraa hir'isu hin qabdu. Miseensa kanaa hojii taa'anii mari'achuun immoo yoo isaanii ka'anii taateetti mul'atu duraanuu qabsoodhaaf manaan baane they don't even qualify to be a leadership. Namni leadership irra jiru beektaa nama dhageeffatu nama caqasu ta'uu qaba. Yoo nama dhageeffanne waanuma asii olii kanaa gadi isinitti erga isinitti hime
qofa ijaatti hojiitti kaaka jiru ta'e sun kasaaraa keessan baane keessan nu nagaa jira kun kasaaraan tanu ta duraa kun abaa lama ta'anii uumamuun abaa yaanni ani takka manamne beekta gaafa dura walitti dhufnee beekta onneen doktoroonni ni beektaan se'a waliin marii kana keessa ture maqaa reefuu dha'uu irraan badde. Marii afur teenyeeti ta shanaffaarra na njee beekta ganaa bara abaa oboo nuun labsamne. Aboo isin karaa dheeraan deemtani adda faca'uu teessani. Rabbi isin haa gargaaru nagaatti jennu walgahii keenya dhiisee qote. Amma deemnee isa dhufne waanuma inni jee irra dhufnee jechuudha. Warri waliin eegalle hundinuu kutanii kaboodarraa hafe anilleen anjaarma keessaan kunne dirqama haalli na hojjechiisu keessa waan hin jirreef maaliif hojii hojjechuu qabda maqaa fi achin teessu yoo hojii hojjechuu hin dandeenye immoo ittuma dhiistee abbaa itti hojjetu itti godhachuu irra wayyaa kan jiru yaadurraa fi sanirratti murtii sanirra geenye jechuudha. Akka laafaatti murtii sanirra hin geenye garuu afooshaallee wal kabaji beektaa namni tokko yoo aboo rakkoo jira waan kana rakkoo kana furaa jaalle walitti dhufanii rakkoo sama nuti waanuma gaafanne kanaa fuudha. Nugee dhaamsi keessan nun geenye kun baatii ja'a Juulaay 15tti galfan. Bara yoo biraa kabajaa jaalummaallee jiraachuu qaba. Jaalmarroo irraa eegalii miseensota koree jiraawwachi gammachuu abbooyyee hundi isaanii itti ergine garagalchaa gooneefi namni nugee hin jiru. Kun maal garjaa kun jaarma ta'uu nama shakkisiisaa beektaa silaa isaan keessaa tokko namni tokko deebisuu irra ture haa nugee irratti hojjechaa jirre yookaan nu obsaa yookaan maarree waan tokko daleessuu ni danda'ani. Caasaan hin dhufne akka jedhan caasaan nu olii isaanuma caasaan biraan jirtu. Nama bakka bu'aa dirree hojii jaalqacelaa hojii teenyee mari'annee hiikkachuu danda'amneeti caasaa isa yaantutti ergannee jechuudha. Caasaan cabellee hin jiru caasaan hin dhufne maarreen hin dhufne jaanii haasawa. Egaa amma kaleessa walga'irra sirnaan hin dhufne gurmuu keessatti himatanii gurmuu keessaan gamtaa irraan godina irraan immoo koree giloobaalii achirraan immoo hogganoon olaanaa nu koree giloobaalii keessa jirra gurmuutti himannu maali gurmuun nu jalatti hojjetti wanni caasaa jedhamu maali mee kana wallaaluu irraan dhufu wanni sun Mega kanaafuu bar jaarmen beekanii akkaataa jaarmenitti hojjetu beekanii makuma abaa wobo waan ta'aniif qofa spiriitii woboodhaan warra deemaa jiru nama gartee spiriitiin deemu sani malee nama caasaan jaarame sirna jaarmaa fudhannee kajanne sanitti jalatti galle tartiibaan itti gaafachuu namni amma gurmuu keessatti yoo rakkoo qabaate gurmuu gahimatta yoo miseensa gurmuu taate immoo yoo ati qondaala sadarkaa guddaatti gloobaalitti hojjechaa gurmuutti himachuu qabda yoo siin jaan kuni I don't know kuni beekumsa natti fakkaatu wallaalummaarraa they have to learn barachuu qabanii dhageeffachuu qabanii waa hunda garuu wal tuffachuun gaarii miti amma kaleessa wanni dubbatamaa ture jaani taachaanis akkasii bahee wanni ta'e dhabame jijjiiramni akkasii bahee dhabame odeeffisa akkasii bahee dhabame tunis ni dhabamti maaliif karaatuma tokko irra deemna gaafa saaya wal ta'anii wal mareechuu dadhabu walii obsuu dadhabu rakkoo ta'anii furuu dadhabu irraa deemame duba karuma sana irra deemaa wallaa karuma dur deemnu har'a maaltu wajji dhufnee turtu tanaaf furmaanni kana jennee lafa keenya hojiitti fufuu dhiisne karama sana deemanii gujaan amma gaafas adda beeta gaafas amma gaafas namni akka walitti hidhatee hin jiru amma biyyaa fi gaaraa fi haalli wal hidhatee jira neetworkiin
amma biyya keessa ijoollee wal beenu bilbila isa maaltu deemaa jira gaafatan. Akkama asiin yaaddamu ijoolleen biyya keessa jirtus yaaddaa jirti. Tagaaraa osoo hin ta'in ta biyya keessa jirtu. Ta dirreetis akkasuma ni dhageenya. Wanni amma wal dho'isan wanni godhamee kijiba amma jaarmayni daran jabaate namni lama kun nama dilaanaa miti namni lama oggus irraa deeme madaa'uu qabda. You have to feel si dhaga'amu amma jaarmayni durirra jabaate qulqullaa'e maal xannachaan nu keessaa bahee namni dilanuma akkanuma Oromoo wal jibbiti kan jiru beekta maali kun ka fidu amma dhugaa dubbachuudhaaf gurmuun an keessa jiru gurmuu jabdudha. Nu takka ayyaana online kabajnee hin beeknu. Barana garuu namni faca'ee online kabajaa ture. Ammallee ijoolleen jabduudha beekta ijoollee hamilee qabdu tattaafachuudhaaf gurmuu bakka deebisuudhaaf hojjetaa jiran. Hedduu kabajaa qabaa beekta ijoollee gurmuun. Amma gurmummaan himatamuu hin jiru beekta nin beeka amma miseensota gurmuu addunyaa kanarra jira. Xiqqoo karaa Yamanii kana namni ni jira baseeta. Namni diigamaa jira. Eessa jiran baante? Namni Yaman warruma jiruu fi warruma gara Eeshiyaa kana ni jira ijoolleen. Hammi tokko gara amma Yurooppaa fudhatte I don't know. Kanaadaa yoo fudhatte waanuma argaa jiru. Yoo Ameerikaa fudhatte waanuma argaa jiru. Osoo du'aa jirru osoo faca'aa jirru teenyee tuma yoo nu dhaadannu taate Awustiraaliyaa hin qabnu miseensa durre nama shan biraan kun amma nama tokkottu gad deebitee na fakkaatti. Osoo kana argaa jirru namni taa'ee akkanumatti bookkisuun jaarmayni keenya ka dur caala jaarmayni keenya ka dur jabaadha jechuun isa weird naaf hin galu osuma waan tokko argaa jiranu dilaan akkanatti ifitti kijibuun kunillee barbaachisaa ta'e natti mul'atu dhuguma wanni amma rakkoo nagarre akka dhiifama akka nama dhuunfaatti waan waliin ta'ame mari'atame hiikama akkanumaan jechaa ture yeroo dheeraa let's sit down and discuss. Teenya mari'an waan jiru takka qabxiidhaan lafa keenya rakkoo jiru mari'an warra marii sodaatu qawweerra marii sodaatan jarri kun waan si ajaa'ibsu namni qawwee sodaatan isaan immoo ta'anii miseensaan mari'achuu qawwee daran sodaatan duuba jara nama rakkisa ijoollee akkanumatti osoo kaayoo kanaaf wareega kafalaa osoo jirtu dhiigni dhangala'aa osoo jiru lafeen osoo caccabaa jirtu nuti teenye diinaa miti kaayoo tokko jalatti masakamnee warra jiru gaafii wal gaafanne jecha gabbahanii waan dhaabaa iccitii dhaabaa miidiyaa irratti baasanii diinaa maarree waliin jechuun kun normii miti beektaa kun waan haaree amma dhalate kun jaarmayni nuun jiru jechuudha beektaa jaarmayni yoo jiraate rakkoo ofii keessatti qabate iccitiidhaan akka hamilee Oromoon tuunetti hiikka ta'e furaa deemaa jechuudha. Tarkaanfii sirreessaas fudhataa akka tarkaanfii irra fudhatamu irratti gabbahame immoo miidiyaa diinaa fi firrii keetii fi miseensotii kee dagaan irratti rakkoon jirre rakkoo gootee nama gaafii gaafate nama diina galchaa uummata kanaan bilisummaatti baasa jechuudha. Bilisummaan kun maali osoo jarri kun taankii fi baankiin qabatiin akkana gaafii gaafatteef koonni si godhan gaafa taankii fi baankiin harka galte immoo hawaasa uummanni Oromoo kun akkam gaafii gaafachuu danda'u waa sirreessuu danda'u kan jiru keessa dhagahamaa dhufee jechuudha. Kanaaf bakki walirraa deemu hin jiru. Fedhiin teenya takka akeekni keenya tokko yoo beeku akka amma akka deemaa jirrutti kaambii akkuma gaafa wanni isaanii beektaa waan dhaabaa keessatti waan leencoo faan boodarra oofanii fi waan warri immoo walabu
ka bilisummaatti amanu oofu. The same trend amma ABO keessa ka deemaa jiru jechuudha. Kan ammoo akka irratti aanamu birraan jeetumaan abdii qaba. Wanni guddaa warra dirree jiran kan irra aanuu qaban. Hanga danda'ametti wareegama fedhe kafalame tokkummaa isaanii jabeessanii saba isaaniitiif wanni wareega isaan jaallan isaan biraa wareegame kabajaa isaaniif tokkummaa isaanii eeganii itti fufu maaliif dhiibbuma fedheefu jilbifachuu dhiisanii itti fufan ni milkaa'an jeeti abdii qaba maaliif waraanni keenya kuni seenaa isaa keessatti waa Omega keessa dabreeti as ga'e ammallee kunillee chaalenjuma tokko keessaa bahan jeetiin abdii guddaa qaba. Jaalala yeroo dheertuu waliin fudhannee wantoota hedduu bakkoota adda addaatiin yookaan immoo gara haala amma deemaa jiru kana keessatti gaaffilee namoota hedduutti tahan kan waliin maree gaggeessaa turre waa hedduu namni dhaggeeffattoonni keenya kan karaa miidiyaa walabummaa akkasumas sagantaa haaraa gara qophii kaayyootiin gara miidiyaa walabummaatiin dhiyaaturraa waan hedduu adda baafatanii kan jiru abdiin kiyya. Turtii bareedduu waliin qabaanne inni kun ka duraas ta'uu osoo hin taane walitti deebinee bal'inaan tani waliin marii gaggeessinaa. Yeroo nu qooddee karaa miidiyaa qophii kaayyoo akkasuma karaa miidiyaa walabummaatiin haala kana akka nu mijeessitu yookaan immoo waan kana nu mijeessu keetiif hedduu galatoomisiin jechuu barbaade. Anilleen carraanaa kan nitanii yaada kiyyaakkaan qooddatu na godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa walumaan jirra homaa rakkoon hin jiru. Fayyaa ta'a. Tole kun dhaggeeffattoonni akkasuma hordoftoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaadhaa sagantaa qophii kaayyoodhaa kan karaa kanaan yeroo duraatiif har'a eegalee itti fufaa. Fuula duraafis kanaaf turtii kanarraa waa hedduu hubatta waan ta'eef kan itti aanu kanaaf kan kanarraa wayyaatti walitti deebinaa hedduu galatooma gaafa biraa walitti deebinaa jechuudha. Fayyaa.